gaariidha hama mucaan mucatti feeruzan dhugumatti kamatti qalbiin isii tuqamte arafeetu kana jechuudha mucaa gaarii jedhee jajaa nama ture keessaa isa tokko jechuudha ani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fi keessanii isin jecha ani nagaa koota alhamdulillah galata rabbi. Dhugumatti hedduu takka isin galatoofadha baay'ina galatuumaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja warroonni subscribe na gochaa jirtan baay'ee isin jaaladha. Kun wanni isin kenne jira bakka isiniif qaba kabaja guddaa isiniif qaba nan jajjabeessuuf yaada babbareedaa kennuuf immoo Akkas isin jedha videoon keenya raammotuyyuu wallahi wantoonni bara kana guyyisiraachuu silaayyuu jechuudha 2024 waanuma adda eegal argaa deema jechuudha keenya kun gurra keenya kun waanuma adda dhagaa deema jechuudha ani kan jedhee nagarrame jechuudha fakkeenyaaf arafeen beeytanii arafeen jechuudha mucaa miskiina illee fakkaata nama kana akkatti fuula kana laaltee miskiina jedhini namni kun akkas inni billaa ta'e albeeta isachiina ta'etti hubadhu jechuudha Niti akkana jirtu kanarratti intalattiin dhugaa qabdi sammuun isii tuqamte dhugumatti feeruzan dhugaa qabdi sababni illee maal jettan waa shakkitu malee dubartii lafatti mataan isiin deemu itti argite hin shakkite hadha maal jedha akkasitti as baasee haadha mana kee lammaffaadha ani maal rakkoo qabaree shari'aan hanga afurish silaani kaju barnama kan wallaahi azimee boleen kee taazzabaamee hordoftoota koo Dubartiin jechuudha dhalaan jechuudha amma zamana kana faashina fidde dargaggeessi faashina fidde jechuudha wallahi rabbiin nu habaas rabbiin na jaanu habaas malee ammaan gooti tokkoffaa dhiira fuudhee bultee ijaaratuu fi dhiira ilmoo qabutti heerumti eeyla ka maaliif akkasittiin isinitti fakkaatu beektu ani dalageessitti fidaa atuma mallaqa kiraa mana natu danda'a bakka isiin bakka kaayoon isii dhimma biraatti Sila dargaggeessi hin jiru. Ani wallahi isin jechuudhaan dhalama akkanaa kana jibba wallahi jiruu kee keessatti illee jechuudha. Dhalaan namarratti gaafa dhuftu wallahi si jibbisiisa. Maal rakkoo qaba ilmee ka isaa yoo ilma yoo qabaatte. Maal rakkoo qaba jettee itti seente jechuudha. Gurbaan kun amma ijoollee galchee deebi'ee isin tun wallahi isirraan galu jechuudha gaafa dura manaa baatellee waa malee manaan baatu. Intalli niitiin killeen hiciitii kana guutuu quba qaban jechuudha. Hiciitii kana dhugaa baasuuf tattaafatanii bitamri kan ammoo jibbaa fudhatan. Ani gurbaa arafee jedhamtu tana nan kabaja dhugaatti nama gaarii jedhee gaarummaan isaan jiru garuu gaarummaa miti hamaadha jechuudha gurbichi. Gurbichi akka fuulaan jiru. Ay fide kaabbaa manaa kiyya jettee. Ay fide haadha warraa kiyya jedha. Sila isinii nigdi madaaltuuti biyyaa baatammoo dubarti. Ani dubarti man wallaa ijoolleen sila hundoo jennusa garummoota ijoolleen biyyoota akka Suudii akka maal wallaa hunduu sana wal qixxaa'ee jiran. Caaluma jechuudha. Waan biraa maal dubbanna mi maaluma dubbannaa mi maaluma irraa dubbanna sila rakkoon qabu hanga afurii nuhoo maal taana nuti illee kama yaa rabbi nuu dideeti waan akkana wallaahi boleen ijoollee shamarranii hanga feetamaa jaalattanii biti dhiira niitii qabdutti hin heerumin dhiira ilmoo qabdu dhiira niitii qabdutti hin heerumin maaliif akka ammaa kanaa miti akka amma mi'aawu kanaa miti booda fokkata odoo biyyatti galee amma gurbaan kun fakkeenyaaf Gurbaan arafee jedhamu kun amma oduu ijoollee jajjabduu laala amma fakkeenyaaf mee Saayidoo baay'ee dinqisiifadha Saayidoo nama yuutuubara guddaa hangafa Oromoo keessaa isa Yuunaayitid Oromiyaa moomaa inni mucaan South Afrikaa jiru sanii ijoolleen duraanii jechuudha akka aslii ammallee asliidhaan duraan jammare garuu haa ta'u malee namni hangafni yuutuubara Saayidoo mee Saayidoo waggaa meeqa achi keessa jiraata ijoolleen achi keessaa galan hoo Bakka namni jireenya ofii kana oofata. Jireenya fokkataa kana dhiise. Jiru bareedduu jiraata. Jiru fokkataa kana dhiise. Amma dubartii lama fuudhuun jiru bareeda isin fakkaatina. Birri yeroo ammaa sana isin fakkaatina. Jiru fokkattuudha. Jiru fokkattuu maa inni irra dubartii isaanii jaalala kennanii fi kabajaa wajjin jiraatan fedhan. Bakka fuudhanii taan mataan duuka. Bakka ina
lipstikee dibattee mitiire hidhii diimifattee mitiire minni ani barma maaluma dhiirumti tuni maa inni jedha wallaahi asii dhiirtu dhugaatti sa ila namicha dhiiroo jalqabaaf takka jedhe gaafa biyya Arabaa kana deemu abbaan warra namitti sanii warra bira dura dhufee afaan Arabiffaa biratti baradhee warri suni sirrimatti jechuudha wal jaalala qaban maatii jaalalaa teettanii hin dubbatan anallee akkuma ilmoo isaanii kanatti na laalan dhugaa rabbi maal jedhan isin fakkaate haati warraa kiyyaa namni sun ijoollee chaarraa argatee beeka haati warraa kiyyaa gaafa nu walitti dabalamnu waan takka hin beektu jedha akka itti ruusa hojjetan hin beektu akka itti waan tokko hin beeku namichoon suni barsiisaa ture waa hunda jetti isillee nama waa hunda isatu na barsiise isarratti baradhee jaalalas taanan hojii manaa taanas ilma guddisuu kanallee bakka yeroo sanyetti inni jidduu lamaan deemu jidduu lamaan akkamitti deema boqonnaaf dhufa malee bakki inni barsiisu Ameerikaa barsiisa beeka namichi yuunivarsiitii Ameerikaa barsiisa gara mootummaatiin deeme biyyi sun Bahreenitti maalis ni fakkaate jarana waa hundumaa jetti isiin amma mooya addaa qabdi beeka namitti anallee akkasumatti anu yookaan akkanumatti ni barsiisa innullee natti isaanillee natti inni galuun isaa gara biyyaatti Bahreenitti deemuun isaa anu waggaa tokko ga'e na fakkaata erga waggaa tokko ga'e Bahreenitti deebi'e waan isin ajaa'iburra maaliif kana kaase beekani dubartiin takka gaafa waan beeknetti dhiirri takka gaafsi jaalate taananii maasii gooti si barsiifti mooyaa si barsiifti daa'ima itti guddisan si barsiifti maaliif hanga fedhallee ta'u dhiira tanatu yaada qaba dubartiirra jechuudha kana dubartiin hanga ofiitti yoo namni tokko akkaataa daa'ima itti guddisan immoo namni tokko hin jedhu waa hundumarratti xiyyeeffatee silaa namni kuni jaalala qabaachuu qaba mush dubartii biraa fuudhuu miti tamatti bareede tama meekaappii dibatu tama lipstikii diimifattu fiduu miti hin taatu tole dubbii fokkina jechuudha isinirraa fokkate keessattuu yoo layyaman boruu iftaan yookiin killeelleen hin fuudha jedha dhuga takkillee sun faan likkitti meekaappii dibate sirri qullu dasna jettee hundoonni isin maaliif xiffi xiqqoota qabaa jirti namjisa gobaziidha maaliif namni tokko nama tuffataa miti dibachuun akkaataa qabaa garuu isin odoo hanga meekaappii dibattetti mootii odoo dhimma isii keessa maaltu nagalcha garuu jajjaba wanni sun jechuuf isaniin jedhe icciitii kana hin beekti icciitii kana beeknanii inni harkaa baasanii dubbiin sun hundi balaa taate gaafa kaanii mootiyyuu wanni isin dubbatte dhoollee dhugaa dubbadhee du'a malee sobaan hin du'u jette dhugumatti dhugaan isin dubbatte immoo ifa baatee jechuudha dubbiin kun immoo ifa ba'ee jira arafee nama fuudhe kinoo namitti hidhii diimeeffattee sikkatti mitti jettee duuka taa'aa jira jechuudha. Jirti jaalti lama fa'i kanas feeruusaa gatee beekaaga. Feeruusaa addatti gatee deema hanga gaafa ararfatuufitti akkasisanii jechuu barbaada. Jarana wallaahi mee uf duuba uf deebi'a. Eessaa akka kaatan eessaa akka jirtu keessattuu dhalaadha. Birreeti haqa isatti kennitee amma beekame gurbaan kun maaliif fuudhe isinitti fakkaata? Hin fuudha. Maaliif fuudha? Faayidaa isaatiif fuudha. Isin dalagdee mallaqa fiddi. Duniyaa wanni inni dalagu beeka wanni gurbaan kun dalagu dubartii lama dhiisatti takkitti yuun horatu. Maaliif hojjettanii jireenya yaman hin beektan manni kiraan akkasii nyaanni akkasii dhugaatiin akkasii. Inni jireenya isii jireenya ofii biyyatti ittiin fooyyeffateetiin gaafa waggaa 2-3 bakka birri isiin fidiitti tarakkabti. Ani maal ijoolleen dhalaa kun yoo mallaqa keettiin kaattee ittiin uffattee ittiin dibattee jiruu kee jiraattee maali? Dhiira tokkicha qabattee wajjin fataa jettee jiraattee maali? Odoo inni niitee qabu maaliif itti deemta? Maalallee harka kee jira. Situ kireessa. Situ wacii manaa baasa. Situ waan hunda godha jechuudha. Dhuguma inni godhu mana lamatti inni himan kun yoo godheef illee taangafaa tanaa godhaa beeka. Ati deemtee teette dhimma keetii miti amma beekta arganii kaawwatti qabatan diikaan yaaman hin beektan. Har'a farramaa boruu hin diika. Akkuma amma fiixan dhalaa hedduutti taphataa jiru kana jechuudha. Fiixan immoo manni isaa mana biraatiyyuu. Banii biraa keessa jiraayyuu. Kanaaf rabbiin himmootiyyuu wallaahi ijoollee yaman irraa rabbiin duraa ijoollee yaman ijoollee gaggaarii turan keessaa galan kan warroonni yaada qaban warroonni dandeettii qaban warroonni uummata akkaataa piraankii barsiisan akkaataa diraamaatti barsiisan ilaa hanga nyaatatti warroonni barsiisan keessaa galan
fakkeenyaaf ummu afna Keeniyaa jirti, ummu kaanus Kaayiroo jirti, abbaa warraa ishee biyya jira. Namni warroonni duraan jaalala beekan Sa'idoo qofa jechuudha. Namni achi keessa jiru Sa'idoo qofa. Amma Fatiyaa Sa'idoo bakka hin jiranii hiriyoonni Fatiyaa akkas bakka biyyi sanni dhalaa Yamanii dhiirri Yamanii hundi isaatu daaraa bubbeeffataa jira. Bakka itti bubbisee jira agartanii maaliif taara bishaan kanarrallee yeroo dheeraa deeman rakkoodha. Namni bishaan baharaa kana qammasallee beeka kan sammuun isaanii hin bubbifti. Maaliif hojjetan obboleen hin bubbifti dhugu qullaadha jechuudha hin yaaddu. Bakka isaa baate akkaataa karaa kana itti dhufte dagate wantoota ijoollee Yaman keessatti ta'aa jirtu karaa kanaa maatu ta'aa jira. Duutu reefumti keetu rugaan sin dhabu. Akkamitti yaadne kana? Haadha ol kaatee dubartii guurtu. Jarana dubartii guuruun waa faayidaa isin hin qabu. Dubartiilleen dhiiraniitii qabdutti heerumuun waa faayidaa isin qabu. Ati birraa haa godhachuun hara baafachuun kayyoo kophaa kee jiraatte. Galtu mana keetitti hara baafatta. Walla cinqaa isinitti jirtan barama yaa Rabbi yaatiin an dhagee wallaahi najib. Hin ulfaata. Wallaahi sirriitti ulfaata. Akkaataan isinitti jirtan akkaataan ijoollee Yamanii keessa jirtu dhiirri isaanii sila erga arafeedha kalas uma wanni nama amanamu hin jiru. Uma maqaa hin jiraa miti uma wanni nama amanamu hin jiru. Wanti jiru jechuudha. Isuma dhugaatti. Maaliif hojjetan amanama Rabbii tokkichaan alatti ilmi namaa hundi isaa biftis bakka akkuma fuudha feerumni akkuma wanna ta'ee jira. Tapha hin jiraa miti. Bakka tapha. Kan isin jechuu barbaadaa fudhatootaaf kabajamtoota kiyyaa wallaahi bakka yaadaan haasaa jira. Maaliif jireenya yeroo ammaa namni namaatti jiru kuni baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Wallaahi billaahi baay'ee namatti ulfaata. Akkitti nuti jiraannu waan beeku wallaahi borhoo maalta ka biyyaa akkana dalaga ka biyyaan baa akkana dalaga raahaa takka qabdu. Abboo Kaayiroo tana wayi ijoolleen Kaayiroo moo barmaashaa mutu bargallaala. Qaxaleedhani hojii isaan tiktook isaanii dalagatu bichaa. Haa ta'u warra fuudhanis seera fuudhan abboo isaan jiraachuu hin beekani. Kun immoo kan Yamanii kun immoo fokkattan wallaahi fokkattan ijoollee Yaman waan Rabbi akkatti isin fokkisiif hin beeku. Yoo kaanuma kanas godhan kana keessaa hirraayitu birraa keessanitti gadi buuse. Gaarii callisuu waadde nama callisuu bichaadha. Takka wanni dubbadhu hin jiru wallaahi. Namni kun na jibbisiisee jira. Akkasitti jechuu barbaadaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa, koomentii babbareedaa namoonni yaada qabdan namoonni wantootuma seenaa qabdan barreessuu dandeettanii viidiyoo irratti isin hojjedha. Yoo qabaatan illee na jabeessuu keessaniif iddootti akka galatooma laayik godhaa jirtu jabaadha. Garuu mootuyyuu laayikiin qorraa gadi bu'aa jira. Akka viyuu qabutti laayikiin qabu hamoo sanitti odokkoon viyuu qabu sanitti laayikillee qabaatee guddinni bareeda jechuudha. Yuutuubii guddataa ani irra kaadhu. Maaliif inni raahaa qalbiitti godhee waan na danda'eerra isinii dubbachuun baay'ee na gammachiisa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Baay'ee isin jaalladha wallaahi baay'ee isin kabaja. Ana jaala Rabbiin keessan haa jaalatu isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Irra deebi'uudhaan bye bye.